ngoran abichuni godo to khana wajin lolan sem ya madrani arbitani خامل وانا تاني مص أنا في الدنيا يا فرجسن فرجسن أكاسي بوتوني بوتون أكاسي ترى فوتون تدي كودا يمولتو سنغالة أكاسي ما هي جت يا بني أي أرمي كوتوني كن هندي كيسن لدنا الجوان هاتشينو جتي برغوفون هاتشينو ما لما هاتشي أنا مستكوني نكمل يندا لا تبي كجان قولي هافود كنو هاتشي لا هاتشي كنو هاتشي هاتشي أرجع كنو لا never give up nasras no je jana one dekne ka wonande asalu inde sala kuno kuban dak dak kar rede magar sote singers enjur to ante de agenda ti ko never give murad abdi okay girgiri now junjur tok ko khamakan enjur tokichi هلاي سنغالة أبي يكون كيسنجر أبي ينجرونه أبي ين أمان جافا سينا قال ميس أبي يدير متخانة براني لفا سنغالة جافا سينا قال ميس أبي ين يلفا متخانة برا سينا قال ميس جا سنغالة أي Daddy galan argidane Daddy argidane no Daddy galan aye dale cosa ahora casi abuleyan abaji fari abaji fari ya abaji fari هذا أباجي فارس إيش تفكرون لا مكتوب ما sí quiero yo se olvidó entonces dale ella lo va a flotar ya أباجي فارس ولا لا مثلا ورثنا لو ورثنا بلين كنا لا نباجي فات تكون سنتي أخي أني سامون أي أكاسي كلتهما قصدتي غوتا ولدتشا غوتا قصدتي ولدي بيها ملايتي نسرة والله يا أتي مسكينة والله يا أتي مسكينة عزت أتي أمتك أنا قمت جيزتي يا دادي أوسو أتي أورومياتنا USA fakkeessite inuma qeeni sirraanchitu maaf waan isaan no waan kanarra qoosaa lo ani qoosaan badu waa'ee Oromoo kanarratti ashqaabummaa isaantu wanti isaan godha malee isaantu warra mataa nama gaddeebsu kanarraa hin maganfadhee ableen isaan muree walumaa galatti Nasraa teenna walii galatti sabboonummaa kan qixiinsi keessatti ulfaadhu galatoomii hedduu takka dhugaan sin jedha ulfaadhu harkan kee fayyaa argatu umriin kan kee haa dheeratu wallahi hedduu takka waan Oromoo kanaaf akka malee dhiphatte waan argitee haga dandeetten waan hojjettu hunduma keessatti iyyuu waan sabaa ol kaasuu irratti xiyyeeffatta galatoomii garuu ammootuyyuu maal seete guutuun guutuun hin jiru namni amma argitee tokko
Waan Oromoo keessatti yeroo baay'ee namni waanuma xiqqoo sirra barbaada sababa waan ittiin si tuqu. Eenyumayyuu haa ta'u Jawaar fakkeenya Jawaar irraa fakkeenya fudhadhu. Jawwee namni argitee maal balleessee barbaada malee maal hojjete isaan barbaadu sii galee miti. Garuu waan inni hojjete caala waan inni balleesse immoo xiqqaadha sii galee miti. Kanaafuu galatoomii harkiin yaa argatu ammas umriin kan dheeratu sanyiitii bareedduu ta'e na ulfaadhu. Abshir. Akkasii maaliif ani namaaf jeen godhu ani Oromoo na goosisaa namni dirqama na goosisu hin jiru. Ifi beekeetiin wallaalaa meeqaa gorsuudhaaf tattaaffachuu jira. Irra caalaan kiyya kaayyoon kiyya antakkaa mee diloon manni waa kabaju asirra gabbahee maal godhu kun takkaa if garsiisee hin beekani. Because social media kana waamuma hawaasaaf irra gabbaane malee footootti ka'uu qaama if garsiisuuf hin dhufne. Eegammoo wanti hawaasa keenyaa kana jala deemuu jira malee an guyyaa takka suuraa bareeffadhee ka'ee hin beeku viidiyoolee waraabbadhee guyyaa tokko bakka bashannanaa bareedduu dhaqee viidiyoo takkatanii waraabee bittaa kan jedhu because ani who care hin godhu si galee dhimma hawaasaa kana uummanni Oromoo hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii guddaa galatoomii jirtu akkam fayyaa keetii guddaa galatoomii sirriidha namni waan guddaa hojjetee waan xiqqoo tokko irra ilaalama waan ta'eef asirratti gaafa hojii namni ija uummataa jiru gaafa hojii tokko hojjetuuf eeggannoo guddaan baay'ee barbaachisaadha akka isaa gitti wantan sitti himu yeroo hedduu namni suuraa guutuutaatis haa ta'u suuraa qabsaa'otaa gaafa akka Oromootti fiddanii maxxansitanu Oromoon kutaa 11 kutaan 11 kun akka kutaa kutaatti goota mataa isaa danda'e qaba. Amma fakkeenya dhugaa dubbachuuf taanaan nama Jimmatti dhalatee guddateedha. Naannoo kan koo goota kan koo eenyuun caalaa tariitii beekuu hin danda'a. Namoota beeku kan ammoo goota Oromoon akka Jimmaatti biqilchitee namoota kana hidhee miidiyaatti baasee seenaa isaanii kana qorachuu seenaa isaanii kana baasuun narraa eegama. Haa ta'uuti yeroo hedduu namoonni waan akka kanaa hojjettanu of eeggannoon nama barbaachisa. Amma dhugaa dubbachuuf akka Jimmaatti nuti akka gootaatti jennee ilaallannu Abbaa Jifaarii. Abbaan Jifaar suuraawwan amma hojjette kana keessan jiranu. Kanatti nutti agarsiistee Taaddasaa Birruuti. Taaddee Birruuti kanatti Abbaa Jifaar jettee nuntinaa taate tariitii itti yaaduu dhiisuu dandeessa yookaan dogoggoraanis ta'uu danda'a waan ta'eef kan akka nama tokkotti suuraan Abbaan Jifaar hin jiru yookaan Abbaa Jifaar dhiistee jettee amma fakkeenya akka Jimmaatti gootowwan hedduu qabnaa kan akka Dagaadeenoo hedduutu jiru Misbaa'u Shamsaddiin hedduu jiru namoonni hedduun jijjiru jechuudha. Tariitii gaafa sagantaan akka kanaa hojjetamu otoo baalaansi godhamee Oromoo tokko Oromoon akkuma Oromootti ta'ee akka kutaa 11tti immoo hojiin akka kanaa gaafa hojjetamu of eeggannoon akka kanaa osoo godhamee oo kan jedhu akka gaafiitti. Abbaan Jifaar yoo keessa jiraate maal kafaltaa daba? Nasra laalleerra suuraa reefi waaqaffaloo osoo hin taane suuraan ammatti nutti agarsiiste amma isin maal amma dhuftanii na jeekan amma isin mutaan gabbisuu malee teessaniif waan akkana gootanii araara uummata jirutti hin baane ummanni akka rabshaa kaasuuf waan akkana haasawatti amma teessaa. No, ummanni rabshaa kaasuuf sun akka nama tokkootti gaaffii. Gila waan fadhan godhan akka nama tokkootti ibsa tokko hin baasne kadhaa tokkorraan kadhanne waan tokkollee hin goone amma atiin kuni akka artistii Oromoo tokkotti akka nama meediyaa kanarra jiruutti guyyaa tokko sii dubbatuun dhageenye amma waan ani godhe kana balleessuudhaaf uummata duraas baate amma akka nama jabaatti amma akkasii anjabaa hin jenne guyyaa tokko mataas dura gaddeeffamee jira gootonni Oromoo kuni laayifii guyyaa hedduurra teessaa viidiyoo guyyaarraa waraabda meediyaa guddaarra teessee oduu dabarsita guyyaa tokko waa'ee kanarraa dubbattee beeytame meediyaarra teessee miila naqabii sii dheeboodhee sii boo'een jira narraa cabsi ceekuu jechaa ooltaa amma fakkeenyaaf ati dhuftee amma yaa artistiin keenya yaa Isaaq Zeenuudha miira keessa galtee uummata miira keessa galchuun kun sirriidha ammare amma osoo hubatin
yoon sitti as baase beektamu mi ati artistiidha hawaasa dura jarjaruun dhiiga maasi barbaachisee dhagaama Nasirato. anaafati usaajime Ayyee gaaffiin Musa. kan koo kuni Yaa obboleessitee mana bana dadhabina dhufti. keenyas Eegaa akka akkana dhuunfaatti dubbadheen jira. dhage eegati akkana jette yaa isu Namoonni hedduun asirra jirtu waan Dhage, ta'eef gaaffiin asiin kan baasu, koo mee kun dhage. yoo dogoggora ta'ee jedhe dogoggora kan koo nan fudhaa. Anammaan hojii kan keessa harkatti balleessuuf osoo hin taane akka sirreeffamaattan sitti himee gaaffiin gaafatamee kana kanatti nutti agarsiiste immoo kanaa siin jedhee. Itti himaa dhaggeeffadhu. Ati immoo mana jaaraan galama dhufa. Mana diigaan galgala dhufa jenee yaa artistii Isaaq Zeenuudha. Yaa obboleessa koo. Meediyaa kanarraa halkanii guyyaa teessaa. Meediyaa guddaa qabda. Guyyaa tokko osoo waa'ee kanarraa takkaa dubbatteen beekne foolooriin kee kun 100 meeqa jira? Feesbuukiin kee meeqa jira? Isaaqiin dubbii keenya irratti hawaasnis na beekaa hawaasa caalaa ati bareechitee na beektaa isa gara akka dhuunfaatti wal qeequu yoo ta'e jedhe eenyuun wal beekaa isa kan mee hojii kan keessa kamittan sitti naaf fageefti Nasraa baay'een si kabaja baay'een si jaalladha waan sitti naaf wayituun qabaadhe rakkoon qabu waan sitti naaf wayii qabame anammaa sirratti waan biraa jedhaan jiru an akka gaaffii tokkootti dhufee tasgabbaa'ee Nasra si gaafadhe eenyuun caalaan ifati qaamaa wal beeknaa wallahi tokko wanta itti yaade tokko ittiin hin jiru suuraan itti abbaa Jifaar jettee nutti agarsiiste amma dhimma dhuunfaa keenyaa amma dhimma dhuunfaatii miti bar dhimma dhuunfaa keessa seenaan jirru hojii tokko gaafa hojjennu hojii guddaa hojjenna dogoggora xixiqqoo kana eeggachuu hangi tokko balleessuudha kaayyoon keessan kaayyoo namaa balleessuu yookaan immoo agartee miti wal beeknaa wajjin nyaanne annamaa wajjin nyaadhee jiru hundi maal akka yaadaniin beekaa. Nasraa ishee Bakka mana kee bantee dubbachuu dandeessa. Ciistanii namaan bultan akka jirtanittidha namoota muraasa malee. Sii galee hojii namaa balleessuun amala keessan namalee namni meediyaa kanarraa baduu qaba jettanii qabsoo godhuun yoo dadhabdan du'aa'ii nama godhuun hoolaa faa qalchanii sheeka faa yaamtanii manatti yaara meediyaa irraa naa bachiisi bakka saana dhaalchisi bakka siina dhaalchisi jettanii du'aa'ii godhuun amalumaaf qabdan garuu waan wajjin nyaannee beeknuu filan kana jechuun jira namni qulqulluun namoonni beeka meediyaa kanarratti eenyu akka garaan isaa qullaa eenyu akka sammuun isaa dhaliila asli qofaa jira isin keessa maaliif ta'an ani wajjin nyaanne isin hunda keessan ciistaniin bulta yoo namni waan raayyuu takka godhe galatoonfachuun hin jirtu waan san akkamitti balleessina bakka san akkamittiin ani bu'aadha kaayyoon keessan waliin somnu walitti hin kijibnu bara